Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Obboleeyyan obboleessi keenya kuni sababa haadha manaa isaa, sababa haati manaa isaa utuu inni akkamitti jaallatu, isiin immoo Dubaayin keessatti sargiin Dubaay kun silaa musiibaa wayii akka inni nutti fiduu deemu gara fuulduraatti shakkii tokko hin qabu, dhugaa rabbii dubbachuuf yoo ta'e jechuudha. Sargii sana dhayixee dhiira biraa wajjiniin suuraa kaatee isiin poostattee fi istoorii si argee sababaa sanaa jedhee lubbuu isaa jechuudha. Lubbuun isaa namni meeqaaf meeqaatamni haati isaa wana akkamitti yoomnuu dhufa ilmi keenya akkamitti jira akkamitti nyaata akkamitti dhuga jettee arbaa shiriinsaa isaaf boossu jechuudha. Hin beektani waa'ee haadha abbaan isaa obboleeyyan isaa hundi yoom jedhe mucaa keenya argina jedhee akkatti dheebatu inni immoo sababaa jaallatee jedhee jechuudha aariidhaa jedheen akkanatti kunoo lubbuu ofii galaafatee jechuudha. Yaa jamaa wallaahi rabbiin nu haa eegu, rabbii gaditti immoo tokko of eeguu qabna. Maaliif keessumatti immoo nama nu jaallatu, nama jaalala dhugaa nu jaallatu, wallaahi nama akka sanaa yoo gante abadan eessa yoo dhayite waan tokko si darbuutti illee hin qabu. Isluma nama jaallatu timboo nama yaani immoo namni akka kanaa nama wallaalaa nama beekumsa hin qabne malee haga fedhe hafukkatu, haga fedhe harakkatu, wama fedhe illee yoo ta'e keessumatti abbaa manaa keetii ka halaalaa nama akkasitti si jaallatu rabbii jedhaati qalbii isaan cabsinaa. Qalbii namaa cabsuun faayidaa tokko hin qabu. Hatta utuu firiindii seedhan sana ta'e illee jechuudha abbaa manaatii miti. Kun immoo abbaa manaatii halaalaa. Akiidi yaa'inan tokko durbaa hidhee of ajjeesee wallaahi of calaaf godhama. Maaliif of hin ajjeefamne maa? Keessumatti ofiisaatii nama adaba qabu, nama ofiisaatii adabatee waan hundarraa hojii isaa qofa yoomitti gala warra kootti jedheen ofiisaatii akka sana oolaa arabaa duukaa, gaala arabaa duukaa asiif achi utuu inni fiigu yeroo isiin immoo warri isaa nama biraatii wajjiniin akkasitti taatee suuraa si istoora godhattu maaltu itti dhagahama? Kaa'ata miti dhiira biraa wajjiniin ati haadha mana namaati. Kanas moobaalii kee keessa kaa'adhuyyuu. Maaliif istoorii jala godhatta? Na argii jette si argee kun amma haara galfattee. Wallaahi rabbiin khayriyaa godhu, rabbiin isiniif laaffisu obboleeyyan, rabbiin hunda keenya nu haa qajeelchu. Garuu uummanni keenya maatiriyaa wallaahi akka jirri itti yaadanu Dubaayin sanatti jechuudha balaana deemaartu ilaa ta'aa ilaala. Balaan guddaan isaa Dubaayin sanarraa yoo inni hin kaane akka ijoolleen keenya achitti godhatan ilaalaame yaa jamaa namni of wallaalee inda'uun dhiirri jechuudha wallaahi hedduma akkasii dhayixee dhiiraa wajjiniin achitti namaa wajjin kaatee achi suuraa isaa as erguu dhiisi jechuudha. Hedduma sanayyuu abbaan manaa kan keetii yeroo achi dhaqeeraa jettu eddee akka sanatti fokkatu sana wallaahi namni irraa gammadu hin jiru. Keessumatti of eddee biraa taa'ee. Yookiin iddoo tokko jiraatanii innis wajjin jiraatee jedheeti ija isaa fuulduratti. Garuu ofisaatii gaafa iddoo biraa taa'e sargii sana dhaqeera itti yeroo isin itti himtuyyuu jechuudha itti dhagahama yoo dayyuusa ta'e malee yoo ka faayidaa hin qabne ta'e inaafuu dhiise malee nama kamiinuu yoo ta'e. Kana jechuudha mucaan kusa biyyiin kun akkasitti lubbuu ofii of galaafate rabbiin caffee jannataa keessaa kaa'u. Ammoo kanatti dabalatee immoo ijoollee Dubaay kana mee ijoo ilaalaa waan Dubaayin keessatti taa'aru ilaalaa akka namni itti maraatu akka namni goggodhatu sargiidha yoo jedhame subhaanallah an keessumatti akiiran sargii dheengaddaa sana jechuudha. Wallaahi maatire baniin aadama akkam godhataa? Qaanfii wanti jedhame Oromoon safuu beektii qaanfii beektii jedhama. Garuu jechuudha wanti safuu jedhamu dagatamee irraanfatamee ilmoon namaa akka kanatti jechuudha keessumatti ilmoon durbaa dhiirrillee haxafatus maal ta'us bar dhiirarraa hin fokkisu. Garuu nurraa immoo wallaahi nurraa yuusa yeroo akka kana taanu akka sanatti jechuudha dhiirri meeqa ija banee ilaalu ijoolleen durbaa subhaanallaa qaanii tokko malee hinuma lafa keessee bar yeelloo waan jedhamu hinuma lafa keessee akka sana goggodhatti jechuudha. Ammaa dirii namni akka kana godhatu kun maatii biyyaa qaba ta'ee hin qabu ta'ee amantii gaafinetti ta'u yeroo mara waan akka kanaati. Namni akka kana godhatu namni akka kana maraatu maatii hin qabu, aalii hin qabu, fira hin qabu. Viidiyoon koo kun dhayixee nama geessi jechuun maaliif bira dhibe? Obboleessa koo bira geessi jechuun maaliif dhibe? Haadha koo abbaa koo argaa yoo argan maallaan jedhan jechuudha akkamitti nama bira dhiba?
Hayyee gaa dhibee obboleessa yookiin hin qabdu ta'a. Maatii yookiin hin qabdu ta'a. Maatii irraa dhalatte yoo dhabde yoo ollaa hoo hin qabduu. Hiriyaa wajjin baratte hin qabduu. Gaafa viidiyoo kana argan maallaan jedhan jechuun akkamitti si keessa dhibeennaan haddii kana goggodhatta. Bar wallaahi nu caalaa jechuudha. Jarri biyyaa maashaallah tabaarakallaa amma hundi jaraa hatta jummee ijoollee lafaa lukaatu laalaa. TikTok irra ilaala. Hundi jaraa laayivii galanii ta'anii achi waan argan poostii godhatu. Kana jechuun namni isa durii gaafa ati biyyaa kaatee dhuftu sanaatii miti. Qaata yaani hundi namaa haati kee abbaan kee hundi namaa jechuudha. Onlaayinii fayyadama, feesbuuka fayyadama, tiktookii fayyadaman. Irra guddeessa jechuudha yoo ta'e yeroo namni heddumminaan wanti badaan fayyadamne biyya keenya keessatti yuutuuba kana. Tiktookiidhaa fi feesbuukii namni hin fayyadamne hin jiru. Hayyee gaafa namni akkatti suuraa kan keessana viidiyoo kan keessana namni laayikii ittiin barbaaddachuuf fooloo ittiin barbaaddachuuf poostii godhatu jechuudha. Haati kee sun abbaan kee sun obboleessi kee hiriyaan ati wajjin baratte gaafa si argitu maal siin jetti? Ishee haa ta'u waa kana hundayyuu yookiin hin qabdu ta'a. Atoo bor heerumuudhaan teessuu yoo heerumte ilmoo yoo qabaatte ilmoon kee kun maal siin jetti? Yoo hin qabne immoo bor heerumuuf teessa dhiiruma si fuudha. Soba malee jechuudha biyyuma keenyatti galame heeruma yoo kamiinuyyuu ta'e maal siin jedha? Mii maal siin jedha yeroo kana godhatu? Kanaafuu jennaan jechuudha wanni Dubaayin keessatti godhamu keessumatti yeroo sargiin nufi kana wanni nu argaarru waan nama jibbisiisu akka waan qalbii nama cabsu waan fokkataa waan ta'eedhaaf iyyee mucaanii kana argee qalbii cabee jibbee sadarkaa kanaan of godhee of ajjeese malee akkasitti safaaxanii of ajjeese akka safaaxaa wayii godhanii namni keenya subhaanallah maaf ajjeesuu dhiisa yaa jamaa yeroo isin immoo dhayxee dhiira biraatti maratte kaatee suuraa achiisitti asitti ergitu akkamitti of ajjeesuu dhiisa otuu siitii mi'a fakkeenyaa otuma keessiniitii abbaa manaa keetii gaafanne akkas ta'u jechuudha namni ati jaallattu namni walii lama bara. Namni ati dhugaadhaan jaallattu gaafanne akkasan ta'u akkamitti mee maaltu sitti dhagahama? Akiidi yaani murtee biraaf itti fudhatta jechuudha. Otuma si ta'e. Kanaafuu jennaanii zimmi jettanii yeroo namni waan akkanaa ta'e wallaahi rahmatummaan maaf isin bira dhibeennaan koomentii jal'aqanii bakka yaani akka waan inni wayiitti jechuudha. Mucaamututti godhan. Rabbi kan jannataa godhu jettanii dhiiftanii waan biraa jechuu dadhabdan. Akkasii mucaa kana rabbiin kan jannataa isaa godhu rabbiin badiisaa isaa fadhiisu silaayyoo inni godhan tokkittiin hin jirtu ka du'eera garuu immoo ijoolleen keenya kanarraa wanni isin barachuu qabdanu jechuudha. Maali? Kalas nama isiniin taanirraa of eeggadhaa durbas ta'ee abbaa manaa keetiisa ta'u waan fedhe ta'u gaafa ati gorsitee dhiisii abbaa manaa kooddee sana naqinii fokkataadha bakka sanan dhaabbatiin jettee ati dhowwitee jennaa inni si jalaa dhaga'uu dhiisu didee jedhu kalas irrumaa fagaadhu biloo godhiitti dhiisi. Yeroo ittimtee namni tokko si jalaa dhaga'uu didee wallaahi miira biraa keessa nama galchaa. Akkasii obboleeyyanii wallaahi mucaa kana akka malee qalbiin na cabe maaliifi maatiin akkamitti eeggachuu jira? Haatiniif abbaan akkamitti eeggachuu jira? Inni immoo hadha jechuudha aariidhaa jedhee sababa shamarraatiin lubbuu isaa mucaan kichuun sabiyyiin xubbeen jaalalli waan nama hin goone hin qabdu jechuun wallaahi dhugaadha. Waan nama hin goone hin qabdu jaalalli. Yaa Rabbi mucaa kichuu kan akka kanatti sababaa dubartiiti jechuudha. Hadhatuu biyya galee bar akka barbaadetti maraxatee sabiyyii fi kana reef lafarraa ol kaatu akka barbaadetti akka fedhetti nama fuuchuu danda'u bar mucaan sabiyyii kan saatiif iyyuu akkasitti jechuudha. Garuu nama jaallatte irraa hafuu hin dandeessu, nama jaallatte irraa of qabuu hin dandeessu. Akka waan abbaa sana malee namni biraa hin jirre namatti fakkaata gaafa jaalalli dhugaa nama qabdi. Kanaafuu akkasii rabbiin kan jannataa haa godhu, rabbiin isaa fadhiisu badiisaa hunda kan inni ofirratti beeku kan inni ofitti hin beekne. Akkasii obboleeyyan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.